goota shanan darban keessatti hojiin gama siyaasaan dinagdeen hawaasummaan hariiroo alaan hojjetame dhugaa dubbachuudhaaf akka biyyaatti Afrikaa keessatti Itoophiyaa mataa ol qabachiisee jira. Itoophiyaan har'a akka durii qamadii alaa hin galchitu kana hundi keessanuu ni beektu. Itoophiyaan har'a buufata boba'aa guddaa biyya keessatti ijaarsisuudhaaf deemti. Itoophiyaan har'a buufata xiyyaaraa guddaa akka addunyaatti jechuudha Afrikaa guutuu walitti hidhu. Addunyaa fi Itoophiyaa walitti hidhu ijaaruudhaaf Itoophiyaa keessatti hojii guddaan eegalameera jechuudha. Har'a bakka geenyerraa sadarkaa caalutti sadarkaa itti aanutti darbuudhaaf misooma eegale itti fufsiisuudhaaf paartii badhaadhinaa filachuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaaf hundi keenya iyyuu akka aanaa gobbuu sayyootti mari'attanii waliin taatanii paartii badhaadhinaa filachuun misooma itti fufsiisuu akka ta'e isinuu beektu. Guyyaa filannoo kaardii keessan qabattanii dhaqxanii mallattoo biisii qamadii keessa buustanii deebinee injifannoodhaan wal arginaa guddaa